qubii afaan Oromoo jalqabsiisu dabalate Oromoof Oromummaa leellisuu waggoota dheeraaf Khaymal Jaarmiyaa Magarsa Barii, Leencoo Lataa, Galaasa Dilboo, Daawud Ibsaa, Laggasa Wagii, Goollichi Dheenge Bonayyaatiif Kumsa Dirriba Lammeessa yookaan Jaalmarroo akkeen warra Faranjoota bar 2018 irra jalqabuun maqaa obbo jedhuun jilaan deemu isaa dubbata. mootummaan maqaa OPDO irra gar biltsiginnaa jijjiirate qabsoo uummata Oromoo butatu kun fedhii uummata Oromoo eegsisuuf fedhii waan hin qabneef qawweennaaf way jechuun ciche qawwee dide kadhadhaba waraanni kun chaarteriin boodallee marslammeessoof qawwee fudhatee bosona isaa deebi'u mootummaa wal dur deebiin itti xiyyaad mootummaan Itoophiyaa garee tan torbaan tokko keessa barbadeessee likki galcha walti gannu dhiisa jedhullee waraanni kun humnaaf irra dhibii dabalachaa dhufoon Oromiyaa kibbaa jiddu galeessaaf lixa Oromiyaa keessa mootummaa lolaa dhuuf mootummaan Dr. Abiy Ahmed immoo intarneetti cufoon ibsaallee balleessee uummata lixaaf kibba Oromiyaa jiran adabbiif saaxil maqaa shanii jedhulleetti moggaasuun qaamidhate qawwee lol qofa doon taane wargaree tanaa waltidhat qabdan jedhuun cuuf dhabamsiisuun akka bineensaatti jeesu dabalatee fuula uummata dura dargaggoo ganna 17 shanuun Oromoo dheekkamsiis. dargaggootaaf qeerroon Oromoo jajjabduun kumaatamaan guuramte manidhaa qubsiifamti. Baay'een halkan baafamuurra shanamaan hacarraan lubbuu oolchif dheette boson seenuun miseensi loltu waraan bilisummaa Oromootii jeetti. Haala kanaan waraanni jabaate